Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isin jecha oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisna. Oduu waliin andagaa gabaru. Wantoota 17 Tirampii fi gareen isaanii torban kana keessa hojjetan maal kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu hordofa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga yeroo lammataatiif aangootti deebi'ee torbee sadii gareen isaa tarkaanfii hedduu fudhateera. Keenyaaf Gaazaa irratti fedhii qabu beeksisu, gaarsa biyyoota alaa daangessu, ni golfii keessa seenuu fi dubartootaa fi dhiirota saala jijjiirratan dorgommii ispoortii irraa dhorkuu dabalatee gorsaan isaanii Elon Musk fi gareen isaanii ajandaa isaanii dabarsuuf dhiibbaa hedduu gochaa jiru. Tokko Ameerikaan Gaazaa fudhachuuf yaada dhiyeesse. Darbee White House-tti muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu waliin ibsa waloo kennanii Tiraamp Ameerikaan Gaazaa akka fudhattuu fi akka dhuunfattu dubbatan. Tiraamp naannoo ji'oota 15f waraanaan miidhamte kana ijaaree Riviyeera Bahaa giddugaleessaa akka godhatu yaada dhiyeessan. Tiraamp kamisa darbee miidiyaa hawaasummaa irratti kanuma irra deebi'anii dubbatan. Yeroo waraanni xumuree Israa'el Gaazaa dabarsitee Ameerikaatti kenniti jedha. Filisteemonni yeroo ammaa achi jiraatan bakka biraa akka qubsiifaman ibseera. Tiraamp buqqinsi kun bara baraaf akka ta'u yaada dhiyeessan. Garuu qondaaltonni bulchiinsa isaa boodarraa akka biraatti jijjiiruun yeroodhaaf qofa akka ta'e hima. Namoota nagaa dirqiin biyya ari'uun seera idil addunyaa cabsu ta'a. 2. Hojjettoonni USAID kumaatamaan lakkaa'aman hojii dhaabanii boqonnaa akka ta'an ajaje. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp hojjettoota USAID 10,000 keessaa 300 qofa hambisee kaan hojiirraa ari'uu akka karoorfate maddeen Rooyitersiif himaniiru. Jijjiiramni kun jimaata kan ta'a jedhamee eegamaa ture, garuu yeroodhaaf abbaa murtiitiin uggurame. Tarkaanfiin kun gargaarsa addunyaa kan dhaabe yoo ta'u, sagantaaleen dhibbaan lakkaa'aman biyyoota addunyaa keessatti addaan kute. 3. Chaayinaa irratti taarifa kaa'ee doorsisa biyyoota ollaa dhiise. Tiraamp kibxata darbee meeshaa Chaayinaa irraa galan irratti taarifa haaraa %10 kaa'aniiru. Garuu doorsisa taarifaa %25 meeshaalee Kanaadaa fi Meeksikoo irraa dhufan irratti kaa'uuf dubbachaa ture guyyoota 30f dhaabuu ibse. Kunis erga hooggantoonni biyyoota sanaa nageenya daangaa akka ifoomsan waadaa galanii booda. Ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau godaansaa fi qoricha lubbuu namaa galaafatu fentaayiliin US akka hin seenne daangaa Ameerikaa fi Kanaadaa cimsanii akka eegan irratti walii galan. Pirezidaantiin Meeksikoo Claudia Sheinbaum daangaa kaaba biyyattiif loltoota jabeessuu fi walii galan. US gama isheetiin qawween gara Meeksikoo seenuu daangessuu danda'a. Taarifni ogeeyyiin qaala'insa jireenyaa hammeessuu danda'a jedhanii yaada dhiyeessan kun yaada Tiraamp filannoo sadaasaan dura dhiyeesse. 4. Hojjettoonni federaalaa akka aangoo gadi dhiisan kakaase. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hojjettoota waajjiraalee federaalaa fedha isaaniin hojii gad dhiisisuu barbaadaniif mindaa ji'a 8 kenninaaf jedhan. Kunis lakkoofsa hojjettoota mootummaa federaalaa xiqqeessuuf yaadameeti. Haa ta'u malee abbaan murtii Ameerikaa yeroodhaaf karoora kana dhaabe. Hojjettoonni siviilii miliyoona 2 ol ta'an haala waliigaltee kanaan naasuu keessa galaniiru. Qeeqxoonni seera qabeessummaa yaada kanaa gaaffii keessa galchuun waldaaleen hojjettoota federaalaa miseensonni waliigaltee kana fudhachuu irratti of eeggannoo akka godhan gorsaniiru. 5. Mana murtii yakkaa idil addunyaarra qoqqobbii kaa'e. Kamisa darbee Tiraamp hojjettoota mana murtii yakkaa idil addunyaa ICC irratti qoqqobbii akka ka'an ajaja mallatteessan. Qoqqobbiin kun namoota lammiilee Ameerikaa yookaan michoota isaanii irratti qorannoo gaggeessan irratti uggura maallaqaa fi viizaa kaa'e. Manni murtii Heeg keessatti argamu kun himannaa duguuggaa sanyii akka dhala namaa irratti raawwatamuu fi yakka waraanaatiin himannaa addunyaa fida. Haa ta'u malee Ameerikaa fi Israa'el miseensa miti. Keenya kanas Hamaasii fi Netanyahuun akka waraana Gaazaa keessatti raawwataman jechuun ajaja hidhaa kenna. 6. Gareen IS Somaaliyaa keessaa xiyyaaraan akka haleelamu ajaje. Doonaald Tiraamp Somaaliyaatti haleellaan qilleensaa garee IS irratti akka raawwatamu gurraandhala tokko ajaja dabarse. Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti ajjeeftonni holqa keessa dhokatanii arganne kunneen Ameerikaa fi michoota keenya doorsisaniiru. Haleellaan kunis holqa isaan keessa jiraatan barbadeessuun osoo karaa kamiinuu namoota nagaa hin miidhin shororkeessitoota hedduu ajjeeseera jedhe. Haa ta'u malee BBC'n gabaasa kana battalatti addatti mirkaneessuu hin dandeenye. 7. Dhaabbilee dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa of baasan. Tiraamp dhaabbilee UN hedduu keessatti hirmaannaan Ameerikaa xumuruuf tarkaanfii fudhataniiru. Tara darbe Tiraamp US ejensii baqattoota Filisxeem yookaan UNRWA keessa akka baatu mallatteessaniiru. Akkasumas US mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNHRC keessatti
irratti hin hirmaattu jedheera. US guyyoota 90 keessatti miseensummaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa UN yookaan UNESCO qorannoo akka gaggeessu dubbatanii. 8ffaa namoota Ameerikaa irraa ari'aman xiyyaara jalqabaa gara Guantanamo erge. US godaantota Ameerikaa irraa ari'aman gara Guantanamo Bay ergite. Kunis erga Trump buufata humna galaanaa Ameerikaa kaabaatti argamu kanatti godaantota hidhuuf akka babal'isu karoora isaanii beeksisaniin booda. Buufanni galaanaa kun waggoota kurnaniif godaantota lakkoofsa xiqqaa qubachuuf itti fayyadamaa ture. Trump namoota 30,000 qabachuuf akka babal'atu barbaadu. Ukraine deeggarsa argachuuf albuuda akka kennitu gaafatame. Wixata Trump Ukraine deeggarsa waraanaa maallaqa doolaara biliyoona 300 yookaan yuuroo biliyoona 240 Ameerikaa irraa argachuuf albuuda baay'ee hin argamnee fi adda ta'e akka kennitu gaafatan. Ukraine waliin waliigaltee gochuuf waan jirruuf albuudaa fi wantoota biroo akka nuuf kennitu mirkaneessuuf deemna jedhan Trump. Tiitaniyeemii kan qabdu yoo ta'u kunis oomisha ittisaa fi elektirooniksii fayyadamuu fi ni danda'a jechuun CBS gabaaseera. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskyy biyya isaanii investimentii dhaabbilee Ameerikaaf banaa ta'uu ibsaniiru. Namoonni saala jijjiirratan ispoortii dubartootaa irraa dhorkaman. Doonaald Tiraamp namoonni saala isaanii jijjiirrachuun dubartii ta'an akka dorgommii ispoortii dubartootaa keessatti hin hirmaanneef aangoo pirezidaantummaa isaanii fayyadamuu mallatteessan. Pirezidaantichi dabarseen qajeelfama dambii fi hiika seera qaba. Ministeerri barnootaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa seera kana hin kabajne akka qoratuuf ajajni darbeera. Tiraamp akka jedhetti murtoon kun dorgommii olompikii 2028 irrattis akka hojjetaman. Dorgommichi Los Angelesitti gaggeeffama. Namoonni saala jijjiirrachuun dubartii ta'an dorgommicha irratti hirmaachuuf gara US dhufuuf yoo jedhan akka viizaa hin arganne himan. 11 bishaanii dhaalee Kaalifoorniyaa irraa gadhiise. Ibidda amajji keessa Los Angelesitti ka'e hordofee Tiraamp bishaan liitira biliyoonaan lakkaa'amu kuufama Kaalifoorniyaa 2 keessa akka gadhiisan injiineerota waraanaa ajajan. Tiraamp Kaalifoorniyaan dhiyeessuun bishaanii ibidda dhaabuu irratti jijjiirama fiduu danda'u dhorkee jedhan turan. Beeyyii fi qondaaltonni bishaan gara Los Angelesitti yaa'uu waan hin dandeenyeef itti baduu akka hin oolle dubbatu. Miseensi Koongireesii Ameerikaatti bishaanidhaa keessa jiru osoo hin gadhiifamin ture yeroo ganna qonnaan bultoota baraaruuf fayyadamuuf ture jedha. 12 Koree loogii farra kiristaanaa furuu labse. Tiraamp bilisummaa amantii Ameerikaa eeguu fi farra kiristaanaa mootummaa keessatti xumuruuf ajaja hojii raawwachiistuu mallatteessaniiru. Tiraamp kadhannaa biyyaalessaa Waashingtan DC qophaa'e irratti yaada erga kennaniin booda ajaja kana mallatteessan. 13 falmii golfii keessa seene. Taphataan golfii cimaa kan ta'ee fi addunyaa irratti koorsii hedduu kan qabu Tiraamp waldhabdee qindeessitoota shaampiyoonaa gidduutti jiru furuuf gidduu seene. Waan kana PGA Tour akka jedhetti Tiraampiin akka gidduu seenu erga gaafateen booda LIV golfii waliin waliigaltee irra ga'u ibseera. Gaarummaa taphichaa biyyattii fi biyyoota dhimmichi keessa jiran hunda akka hirmaattu pirezidaantichi gaafanneerra jedha ibsichi. 14 jijjiirama qilleensaa marsariitiiwwan mootummaa irra kaafamu ajaje. Torban darbeerraa eegalee bulchiinsi Tiraamp marsariitiiwwan ejensii mootummaa Ameerikaa wabii jijjiirama qilleensaa akka kaasan ajaje. Marsariitiiwwan kutaalee geejjiba ittisa naannoo fi qonna kan tajaajila bosona bulchuu irratti dhiibbaa uumeera jechuun The Guardian gabaaseera. Torban kana keessa hojjettoota bulchiinsaa galaanaa fi hawaa NOAA yeroodhaaf lammiilee biyya alaa waliin akka waliin quunnamne ajajamuu isaanii miidiyaaleen Ameerikaa gabaasan. Jijjiiramni kun kan dhufe erga hojjettoonni kutaa ga'umsa mootummaa Elon Muskiin durfamu doogii waajjiraalee NOAA seenanii marsariitiiwwan ejensichaa qabataniin booda. 15 qaqqabummaan Musk dabale. Jimaata darbee pirezidaantii Doonaald Tiraamp baasii ministeera ittisa dabalatee baasii mootummaa federaalaa akka hir'isu Musk gaafate. Pentaagoon barnoota waan hundaarraa hir'isi jedhan. Tiraamp yeroo ibsa gaazexeessootaaf kennaniin bulchiinsi Tiraamp Musk sirna kaffaltii Ameerikaa kan waggaatti maallaqa doolaara tiriliyoonaan to'atu akka to'achuu danda'u taasiseera jechuun miidiyaaleen Ameerikaa gabaasan. 16 Tiraamp Baayiden odeeffannoo icciitii akka hin arganne godhe. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Joon Baayiden odeeffannoo icciitii biyyattii ta'aniif ibsa basaasaa guyyuu akka hin arganne haquu ibse. Waggaa 4 dura Joon Baayiden akkanuma isa godhe. Tiraamp barreeffama waltajjii hawaasummaa isaanii Truth Social jedhamu irratti Joon Baayiden odeeffannoo icciitii argachuu itti fufuun hin barbaachisu jechuun barreesse. Joon Baayiden hojiirraa ari'amte jechuun jecha appitiyaansi jedhamu irratti beekamuun itti dabra. 7 Paampoondiin malaamaltummaa fi filannoo gidduu seenuun garee hojii FBI diigde.
Abbaan alangaa waliigalaa Tiraamp boondiin torban kana humna filannoo keessaa gidduu seenummaa biyyoota alaa akka hin jiraanne ittisuuf hundaa'e. Akkasumas ijaarsa biraa oliigaarkii Raashiyaa irratti xiyyeeffatee diiganiiru. Ajaja guyyaa jalqabaa boondiin aangoo qabatteen mallattaa'ee taaskii foorsii dhiibbaa biyyoota alaa FBI kan filannoo Ameerikaa keessatti gidduu seenummaan biyyoota alaa ittisuuf irratti kaayyeffatee hojjettoonni isaa akka to'annoo yakka dhaabbilee qoricha sammuu hadoochaa daddabarsanii fi yakkoota biyyoota alaa irratti akka xiyyeeffataniif irra deebi'anii ramaduu diigde. Ajajni kun dhimmoota baay'ee dursi kennamuuf furuudhaaf qabeenya bilisa gochuu akkasumas balaa meeshaa waraanaa dabalaa jiruu fi mirga abbaa alangaa fayyadamuun ni xumura jettee jirti. Boondiin taaksii foorsii Kleptocapture jedhamtu kan erga Raashiyaan Yukireeniin weerarte booda qabame diigdee jirti. Yaati qabeenyaa biroo oliigaarkii Raashiyaa irraa fudhachuuf itti gaafatamummaan itti kennamee ture.